واقيمتي ولا درب أقول لك أنت ما لدوا بدو جارتها تجرب تورتين جلسك ليش درب أجرنا لا إله إلا الله صدق أنا جليم الرابع هذا جل أمة أكيد تقول فوق مريض أورمو يوم إذا كنت جراتها جراتها هنا مرة كتت لنا ما ولا جيت ودي متلي كل ما يوم وثنا ترى أورمو أنكم ما كان جرا ولي جوات تنقل ألو سينا شيخ كمال النافذة شيخ كمال طفان بيك جمال وعليكم السلام نجا جار دار كده انت لو دارك فايو ما جرتا هذا صح اتي ابا منا سيرتي ايه كسي ما المنا ما يجي يعني اوادك كما كما ما ترى جارتي ته مالك سو ما أنا من أرجع جرا وجوله بالبلا دبيبنه مرامي جره دفه قصدي خانا نتي ما بار أورمو رسوا حاجة جنتا فكنا توليك في دكان ما برات في دسلاقات بلسوم نبيتا اي ابو مش انا يويتي ما شاء الله أما في سين مو نجا كبدي كدو تجرب له بكسي نمن كتير حدو والله رجاكين بككيتي بكتله ما كتله ادو والله هاي الحمد لله نمن جار بس نمن جارتي في توم تبيتورا tumu akka gaariitu gatti qimu liiga gara hunduu kanarra tumi malee. لا akkasi ani beeta namni ajanda hoy yeroo hedduu dawwalu jira ani yaada kennuun hajamne beeta Haayye kanaafi simaraan haadha gaarii fi beek kanaaf sibbeen bareed. Ati alaa kulli haal qalbii kee keessatti waan amma isiin samoonni jechaa turte sani dhugaaf soba ta'uu addaan baafattee qoosaaf ajandaaf jedhamuu fi dhuguma waan anaaf isiin walitti haraaree qablatitti fakkaata moo sobatitti fakkaata akka mataa keetii tokkotti wallaahi nan isiin kun onatti himi. maal osoo dhugaadhaaf osoo akka gaafa wala san taate beeta sila ajjeese iyyuu yoona dachiyadha jirti iyyuu beeta Haayye ammaas immoo ka akkasii waa balleessillee yoo jiraate akka to'annaa kennee jala oolu asumaanaa dhagaan manni madaamillee akka nama baasuu hin dandeenye murtee ta'u hunda akka fudhatuu dandeenyu asumaan faaqee dhufaa bartu faaqeen natti boottu. manni madaamina baasuu hin danda'u kana booda. Bareedaan qoreessa kiyyaani akka asliititti yoo akkaawwantiin si harka jira yoo naatu inboksiidha itti laalte ta'ya wanni anaaf si walii barreessine laalte ta'ya chee goota ilmoo dhiiratti hin beekta ani gaafa ajandaan sun ka'ullee wallaahi quba hin qabu bilbila walitti bilbilleen beeynu miseenjarii isii inumaan qabu gaafa ati taaptaap goraa kisuttee geemii wajjin taphatee tokko warri isaa miti jedhu kun amma maalummaa namaa beeka. Ati warra koomentii dhiisi ati isa taatu isa ta'uu baattu iyyuu dhiira taanaan akkaawuntii isii harkaa fuute dhiisi ati. Anamma si amaneera. Abbaan dhimma anaa fi siifisiidha waan ta'eef rakkoo miti ani egaa akkaawuntii isiitti namni keessa jiraate noo porobileem. Yoo isaa ijaastayyuu ta'uu baatte warra asirra jiru kanarra nama dhiyeenyan isii kuma qabu beektaati. Hiriyyaa ijoollee wajjin galtanillee taatu jaarsa isillee taatu. Obboleessa isillee taatu nama isin bira galturree taatu rakkoo miti garuu warra miidiyaa kanarra itti dhiyaatan sitti haasaa jira beekta. Kanaaf dubbiin ajandaa ta'uu ati tokkoffaa inboksii anaafisii walii barreessine keessa dhaqii yoona chee godhuu malaa yoo cheekillee godhuu baatte chee godhii dhaqii ilaali. Lammaffaa mootu ani waa tokko iyyuu quba irraa qabu isin kun profaayilii kaatte geemii taphachuuf sheekka maaliin
Aisha afartuun fa'ammar yattiiran aslii jaaladhe jedhee hordoftoota baay'ifadhee san booda geemii taphadha jettee mari'attee hin jiran. Ana waan sanillee waan akkanatti deemuu natti hima hin jiru. Osoo jaartiin xiyyaa xiqqoo jaartii amaxanyaa taate silaayoon akka zayitii natti danfifameetiin duubee ta'anuyyuu bilasha duree oole. Walaa jaartii hin jaalanne jaartii xiyyaallee dhabee jidduutti lama dhabaa ta'e oole beeyta rabbiin na baase miskiin. Sanuu sammuu isa waan ta'e ajaa'ibu na dhukkuba wallaahi bakka ciisu iyyuu ka'uu hin danda'u. Kanaaf ati waan kana ani waan akka quba irraan qabu isinlee ajaan dhamaaf ta'a malee osoo nama hin dubbifne lafumaa ka'ee nama hin jaalatu jaartii namata nama jaalattee diniin boottullee hin agarree wanti ajaan dhamaa akkasitti hubadhu yoo akka jiran simmeetaawii taatee aaraa jiraattee waa'ee miidiyaa kana guyyaa lama sadii haasa'anii dhiisanii akkasitti ati jaartii ta'e bultii ta'e oofadhu ana ati isinlee tokkoma isin lamaan obboleewwan kiyyaa. Siin jechuu barbaada maal jettati? Anumaan si fixata girgirrii warra miidiyaa dhiifne. Kuni bari beeta waa hundi keessatti wal hubannaan kun barbaachisaadha beeta. Abbaa galata. Ayyee. Ani hubannaa nu dhiise malee osoo hubatu baadde sila gama ruhii kanallee tarkaanfatuun kiyya waan hafuu miti. Ani beeta barana taaju shurrubbeetitti makame jedhee abdii kutee tureeyyi beeta. Subhanallah. Aye. Amma Rabbi hundaayu laaffise inboxii hundaayu chee goonee jirra homaan agarre. Aye. Haasaa hiyyeessaa fi miidiyaa kanarra fiigusan malee homaan agarre waan biraa beektaa bifa haaraya. Aboo Rabbi si haa kabaju jaartii teechaa jaartii jabdu jabeeffadhu walla amma ijoollee firaa faatu bar jarman kanarra asiin ol seenee booyaa bule ijoolleen akkanuma calma jette. Anu tuan beras aja komen ti jalan ti mucam morma jalan orang ne berjar si aja mana yang aja si le cikani wan kara azau ne kara ro kemi ta bata jira umman ke nakar wan kijib wan akkasiti warri ajanda fi tani follow gooto galato ma jirani amma ana itti fayyadama adumaru Maka galgala hot gemi wali tamanna oromo yo angari hojjeta follow nama gootu jaartii jabdu qabda wala gusaati jedhee murtee satti bar sheeka fi qeezi hayyoota oromo hunda dhiiga dhaabde jaartii ta'e jabdu wallahi jabeeffadhu natti hin jedhe. Amma dhuguma waan siirasii jechuun hin dubbiftanii booda kalasi namni sagalee isiillee dhaga'uu barbaadu mumkin namni hundi amanuu dhabuu danda'a beekta. Kalasi yeroo muraasa booda amma natti hin tolu isin dubbisiisaa jiru. Ashi bakka baga jiraate hundaafuu hojii hin tuqine ishee. Dhaala hin tuqu. Amma si bira jirtu ree. Amma mana bira jirtu beeki. Geemiin isi yoomi. Geemii taphatte asirra baate amma achi. Bakka manatti galchitee beellama kanaatummaan taphatu kaa. Ka wajjin marannota mumkin jechuun yoo isin tumsitaniif taphachuullee dandeetti. Ma maqaa kennamu akkamitti nu jaalattee maqaa kiyyaan duutu barak jiraa hiriyoon dura dhaabbatanii lakke abboo haa taphattu geemi kaayyoommaan isiin waan kanatti galteetiin lubbuun xiyyaaf ta'isii baatee ooltee hubartama baa geemii kana taphachuuf leenca lakkaayuti geemii taphachuu qabdi walla. Leenca lakkaayattee wanni biraa asirratti baay'atee dhabee beekta. Goolin isii wanni isiin kana hunda gooteef leenca lakkaayuudha waan ta'eef promise taphatu qabdi yoo manatti galchuu feetellee geemii taphattee kaatee akkaawuntii irraa fuutee manatti galchite ilmaan haa guddiftu mana deebite. Ishee ayyee hin dubbisiisa. Laa waliin dhaabata kotu mubaarak seen intala na jaalattee waliin jakkanii maal abbaa keessatti hiriyyummaa wallaa adaan mubaarak kun asii kakadha geemii haa taphattu leenca hin kennina nuti koteen hube. Inde kaayyoon isii tokkoffaan geemii taphachuudha. Hin kennitu gaaf seenan taphattu leenca mee haa jedhu. Mungkin nak kibau makmur kena you. Wallahi kan enough wallahi tak baca. Ada betul. Agak Iya. Ma kabrati fu kena ola udu kana lalle amara yu kena ola nama nu jalate lu bufi abe mole. Ole miti. Rabbi jadi astagfirullah. Akan yo jadi aku kapsol isi gal magayu. Game ita bachisi sabore jati the yo vete online raha demte mar site tu
yoo feete onlaayinii haa bashannattu akkuma ta'e iyyuu mata mataa tokko ol rakkoo qabu yoo feete mirga keessa sun kasan booda garuu kaayyoon itti lubbuu keetii fi lubbuu kiyyaa fi ka warra kiyyallee ka warra jaalatu itti dhabsiiftee oolte leenca lakkaayuudha waan ta'eef leenca ijaan arguu qabdi. Saree dhiira Oromoo tanamee ilaala. rakkoo miti haa taphattu inshaallah. Sareedha si hundumtu wallahi. Nagaa qabdaati. Akka Yaa wallaahi lalqabsa qaba. Wallahi ummata ilmaan dhiiraa tanni warroota geemii saree akka sadaqaa guutarchuu asirra deemtu. Silaa hadha inni osoo isa ta'e ilma dhiiraa ol deebisee geemii kanallee harkaa fashaleessee jireenya kiyya bultii kiyya abbaa haadha manaati ol deeffadhee mana keessa hojiin jiraadha. Kanaadha. Ammallee maal isa osoo jiru qottee isa awwaaltee qottee isa awwaaltee maqaa isaa nyaattee maqaa sanirra nurra tartee dubartii walitti qabaa maqaa keenya nyaattee har'allee leenca kenninaa fi hamilee tor saree achi kaatu afaan banti dubartii biyya arabaa jira sarii wallaahi nin gubadhe. Namni illee wal burjaajessuun qabu sheekamaali hafarsoodha xaahishaadha mucayyoodha abbaa manaa mucayyooti waliin mari'atan. Mariin jaraa kun maa inni nama piraanki goonee foolowarii mucayyoo baay'ifnee sabboota geemii beellamaa taphachiifnedha. Wanni irratti piraanki godhuudhaan kana gariin ka quba qabullee hin jira amma immoo jarri wal lollaa dubbiin guddannaa warri jalaa miliquuf ta'ullee hin jira warra akka sheekamaal fa'a. Kanaaf an akkuma qabne malee wanni dhufe kun piraankidha. Piraankichi kun immoo amma osoo nama akka dubbii sana wantooti fudhatu taate nama xiqqashoo laafaa taate yookiin nama jaartiin fa'a bulchitu taate mataa keessa qabdu taate anaaf hamaa ture akka dhufetti adeemsichi. Anallee homaa dangoone nuti yoo niqin jenne nyaa beektu badingaa hin tasarra mana mukaati miti mana dhagaati kiyya manni sochoone jechi kiyyaa kanaafi akka carraa ta'e manichi kiyya mana dhagaa ta'e diigamuu didee warri mana citaa socho'aa jiran amma akka argutti diigamaa jiran gubataa jira jechuudha. Waan kana kaayyoon isaanii mucayyoo geemii taphachiisudha gaafa fidan. Osoo wanni kana ofiif fidin dura quba qaban. Amma bootu mucayyoon hin duute isaan asirraa iyyinaan osoo taa'aa jiru akkaawwanti siyaasa arge. Kaawwan fedhan na dubbise jaarsa isiitii jedhu. Hayyee egaa jaarsa isii taate dubbiin biraan keessaa qabdanii inbookii alaabsii walii barreessinillee deemu ilaali qosa waliin qabnu miseenjera waliin qabnu wanni waliin nu barreessinillee hin jiru kunoo laalte namni anuyyuu kaa'amane dura baay'ee dhifadhee ofiyyuu badheetu isii badheetu ta'e wanni isin walii barreessitan hin jiru akka akkanumaan haasayamaa jiru dura shakkee eegatti dhugaa ta'uu arge. Kanaafuu amma jaartiin tiyya onlaayinitti deemtu amma achi akkaawuntii kanatti fayyadamaa fayyaa qabdi fayyaa jirraan jedha. Baay'ee kaayyoon ishee geemii taphachuudha waan ta'eef geemii anaaf mubaarakuu taphachiifna. Erga geemii taphattee booda jaartii ta'e yoo beekte onlaayinii irraa arii yoo beekte haa fayyadamtu miidhagdeetii jennaan. Ani ajajama kana bakka biraatti haa ta'urra jiree qabatamaan uummata duutee hin jirti jedhu kana siba biratti saffisuu dhufee daqiiqaa shan dubbatee asirraa gabboo imaammaloo tokko abbaa manaa isii ta'a firendiitii ta'a warra ollaa hojii galata allahu ala bakkaa'uutii isii kaminatti dubbatee bu'ee jechuudha. Waan kana duraayyuu anatu quba qabne malee warri amma akka sheekama alfaa dubbii jalaa bibbile quba qaban osoo na bira hin gahin. Asirra dhaabbannee warri amma dubbii jabeessu kunillee warra biraa firaankii quba qabu. Ammallee wanni kun waa lamatti ilaalaan. Tokkoffaa kaayyoon isaanii qabsoo isaanii tantu galman gayinii dubbii maraa jiran. Sini galatti. Mucayyoon dhibbattee akka jirtu ani beeka maalitti beeka? Namni nama ajjeesee har'uma du'ee akkaawuntii nama saniitti namni laayibiin dhufu nama dhiiga namaatti jara kennu. Uummanni akkasitti hubadha. Mucayyoon hin duune hin jirti. Sini galee. Akka carraa wal kakkabaluu mala ilmoo dhiiratti hinaafee kakkabaluu mala surra koomiti. Jaarsaaf jaartii wantomuu qaba jiru. Garuu wanni kun walii galteedhaan akka dhagayetti odeeffannoo dhagayetti bakka feemasiin haa ta'in leenca kana nu guuri keessaa baafnee nyaannaa teennee jiree jaarsaaf jaartii waliin mari'atanii marii jarri waliin mari'atan kana sheekamaaliin Aishaaf afartoo bira geessanii eegasii miidiyaa irratti baasan. Yeroo san nu biraa hamtuu ture yeroo ture qaamolee mucaan beekan ture.
Ana fayyaa rabbii turatti jira. Asii masrii nama kenna bara keessa ariitee waraanaa turte jira. Ani yoo duuta bara wanni nagachu hin jiru jechuun qubaan qabu. Yaayyuu asitu manneen uummata keenya ajjeesaa yeroo turte san. Kanaaf wanni akkasumas akka abbadanillee hin jiru. Yoo walaa keessanillee ana wanni nagachu hin jiru du'a jaraan mootuu hawwaadha. Dubbadha. Dubbii atu fitte dubbii beekaa duubaan dubbii dubbachuun dubbii ofii bisheessuu ta'a. Namni isiin qabatte si aslii. Akkuma beekamu mucayyoo tanaa fi jaarsi wal quba qaban karaa keessaatiin dhiifama naa godha. Namni yeroo ammaa karaa ittiin naggaadatu barbaada. Nama feemasii qabatee fooloo ofii baay'ifatee karaa ittiin nigdii duniyaa ittiin argatu barbaada. Ati kanaatuu beeytee jirta. Kanaaf obboloowwan kiyya waan jabaa gootanii miidiyaa irra olii gadi hafarsuu irra ati asli yoo namni si waamee waa'ee mucayyoo kanaa si dubbisuuf ta'e osomaa dhiyaachuu baattee ofirraa cufte. Siigalee namni ajandaa waan godhatu dhabeetiin namni 3,000 foyyamma asirratti waan afaan namaa bahu laaluuf ta'a. Kanaaf nama walitti waamtanii wanni isin haasoytan takkallee hin jiru amma booda. Isin haasa'uun jarabootaa kennuudha. Obboloowwan kiyyaa yoo isin haasawa keessan kana dhagaanii jedhan jarri ni gammadu. Waan biraa uumu ammas ajandaa biraa uumu. Siigalee kanaaf ajandaa mucayyoo kanaa duutee jiraattee himadhiise akkasumatti. Duutee jiraattee cufa. Walaa Sheek Kamaal karaa keessaatiin dubbisee walaa soddaa dubbisee cufa kanallee. Sheek Kamaaliin harkaallee dubbii sarraza. Sheek Kamaalillee wanni karaa keessaatiin dubbisee asii maalii jedhu hin jiru. Baabuma mucayyoo tanaafuu cufaa hin dubbatina akka nama hin jirreetti ilaala. Siigalee ati yeroo ammaa namni wanni inni deemuuf fooloo guddifatee ummata ammootiin Oromoo saba Oromoo kana nyaachuudha barbaada. Garamiin fooloo guddifannee garamiin saba Oromoo leenca irraa fudhannaadha. Namni sabni Oromoo ammootiin beekumsa qaba, gayaa qaba, beekaa qaba, hayyuu qaba. Tokko keessaasii hayyuudha beekaadhaati. Beeytee jirta ammas hin wallaalin. Dogongora jaammootiin mucayyoon of ajjeesuu fi jaarsi akkana godhuu fi jedhu kun kijiba. Amma booda walaa Mubaarak walaa namni beekamaa walaa sheekon wanni sheekon asirratti illee daawwaa itti godhanii maalii jedhanii intaloo irratti haasayan takka hin jirtu. Dubartii takkitti akkana godhattuuf ammoo dubartoonni teen ammoo kabajaa dhabde jechuu miti. Dubartoonni kabajaadha qabdi. Dubartiin ammootiin rabbi aqlii kenneef nima jirti. Dubartii takkittiif dubartiin martiin salphattu. Haa ta'u ammoo isin ammoo dubbii kana fashaleessuuf akka jarri ammootiin malanii akka jarri ammootiin ol ka'an san jaarsaaf jaartiin malanii yammootiin dhiiga Oromoo nyaachuudhaaf siigalee fooloo guddifatanii nama beekamaa qabatanii intalli kinoo maraataa jirti jedhanii asirra dubbatanii karaa keessaatiin innillee intalli tun akkana nagootayin ajjeesa wanni inni jedhee dubbii ammootiin olii gadi shirataniif karaa ittiin fooloo guddifatanii jarri lamaanuu beekamanii birrii Oromoo irraa ittiin nyaatanii. Yaa akii muuminni boolloo takkatti gizee laman iddamu jedhe Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf kanarraa ajandaa kana lafeetii yaqaraa Rabbi beekumsa sii kenne si yaa dabalu. Homa mucayyoo kana hoo namni karaa keessaatiin si gaafatellee biloog. Asirratti hoo si gaafatellee hin dubbatin. Barbaaddu fa'aa ajjeeftu. Barbaaddu haa jiraattu guddaa hiisi. Haganuma isin dhaamaan. Thank you very much. Dhageettan uummata girrisa. Haganuma. Wanni isin waliin ta'aa ooltaniif hin jiru. Sheek Kamaal rakkoo qaba. Wanni isin waliin ta'aa hin jirtani. Kakara shari'aatii ammoo yoo inni ammootiin shara shari'aatii caqasi. Kakara shari'aatii dayyuusni jannatan seenu jaarsi dayyuusni jannatan seenu. Wallaahi jaarsi dayyuusni jannatan seenu. Jaarsi intalli isii asirratti baatee dubbachuu miti. Intalli isii qariinaadhaan yoo bifa sagaagalummaa irratti ka argu taate shari'aa waan jedhu waajiba dirqama yeroo san gadhiisu. Sagaagalummaa wayii qariinaa wayiitiin ka irratti beeku yoo ka argu taate jaarsa san irratti intala san gadhiisuun dirqama waajiba isaati. Amma walitti birini dhiisika. Yoo lafaa kaaftanii haasoftan asli yoo lafaa kaaftanii dhimma mucayyoo kanaa dubbattan isintu ammootiin nurratti ol baasee isintu fooloo guddachiisaa jira isintu ammootiin xaba ammoo geemi irratti illee akka dhiyaattu godhaa jirtan
haqa Oromoo isintu nyaachise namni haqa Oromoo nyaachuuf deemu karaa hin taaneen amma sin guddatu fuuldura sin guddatu maaliif jennaan Oromoon ammootiniin dhugaa garaa waliilaafti miskiina jedhaniitiniin karaa hin taane itti deemanii yoo deeman rabbillee hin dhiisu namnillee hin dhiisu rabbillee nutti hin dhiisu kanaaf barbaadde jiraatte barbaadde duute guddaa hiisi maboodan kaasinaa waan kana salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Sheeni gurbaan kayyuu tajaajila meetaa godhee wal ficheessuu dhaati lafa. walitti amma la gurbaan as jala ture na la haaduutu haareetti. Astiila mana kiyya kana beera saddeetii jira wallaahi mintatti karaa nuu bantee haa galatoomtuu duraan jaalala akkatti ibsannu dhabnee amma itti ibsannaa jechaa jiran akkam goona gaa. Booya ajiriin gayyaa deemi mana baliif haa booyan mina gabbanu. Deemi. Itti gaafatamu. On kennu carraa usii taa'e warri sirraa meeqaa dubbate maal si yaryarse. Ada carraa lagi doktoras debo itu. Daqiiqaa takka dubbadhu. Oke, daqiiqaa takka naa keessatti. Yaada sheeka roobeetiif yaada sheeka maalirra duratti wayita sheeka maal dubbatanii. Yaada irratti kenni furmaata dubbii kanaa kaayi waan namni dubbata irratti yaada kenni maddi waan itti fakkaate dubbatu. Sanuma deemu jirra. Dubbii baandoo organii gara organ jedhamee amma ammoo wanni akka furmaataatiif fudhannu dubbiin lama yoo dhufte ta keessaa caaltu fudhatan jechuu barbaadee tonni yaada lamaan wal bira qabsiisuu barbaadee fi